Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota meettaatu bee nagaa jaalalli bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u isiniin jecha har'as qophii biraa walitti deebinee jirra. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Yoo isinitti tole laayikii, sheerii fi akkasuma maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Wangeelaan adeemi karaa kerra bineensatu jira bakka hunda soogidda nyaachisu suuta sossobanii qabu sangaadida sossobamee gaseeni wanjoo ani isa eeggatu du'a wangeelaan adeemi ta'in bu'aa oomsan beekan buune bu'aa wangeelaan adeemi ta'in bu'aa oomsan beekan buune bu'aa. Namicha harka qalleessaa ganda baadiyyaa tokko keessa jiraatutu ture. Jiruun itti hammaannan biyyaa ba'ee jiraachuuf murteeffate. Kunis tulluu darban mulluu dhaban yaada jedhu mirkaneessa. Namichi kun jireenya fooyya'aa jiraachuuf qabeenya argachuuf akka danda'u of amansiisee biyya gadi lakkisee qajeele. Ergaa guyyoota hedduu walitti aansee adeemeen gaaf tokko qarqara magaalaa tokkootti ba'ee utuma adeemus saanduqa bareedaa furtuudhaan cufame tokko karaa cinaatti arge. Yeroo kana si argadheera kaa kanan barbaaduyyuu kana mitiiree jechaa gara saanduqa saamsamee jiru sanatti gore. Eegaa bira ga'ees fuulduraa fi duuba saanduqichaa sakatta'uun furtuu isaa kutee waan keessa jiru fudhachuuf murteesse. Kuni qarshii ofiisaa barbaadu sana ta'uu hin oolu jedheeti. Akkuma yaadettis furtuu saanduqichaa kutee yeroo ol banuu nama tokkotu halbee ittiin qalan qabatee qophaa'uun dugda galee keessa ciisa. Namichi saanduqa keessaas hariitiin keessaa utaalee namicha hiyyummaan manaa baase sana hudhee qabuun halbee harkatti qabate sanaan mormatti aggaamee sin ajjeesa ittiin jedhe. Yeroo kana namichi maaloo ana hin ajjeesin anaan rakkinatu manaa na baase saanduqa kanas waa argadhe se'een itti gore. Eegaa ana duuba namoota 30tu dhufaa jira. Waan isaan jedhan murteessi godhi jedhee innis tole jedhee fudhatee isaan eege. Namoonni jedhaman sunis dhufanii itti goruun maal taatanii jirana jedhanii gaafatan. Namichi harka qalleessichis anisa Wangeelaan adeemi karaa kerra bineensatu jira bakka hunda soogidda nyaachisu suuta sossobanii qabu sangaadida sossobamee gaseeni wanjoo ani isa eeggatu du'a wangeelaan adeemi ta'in bu'aa oomsan beekan buune bu'aa wangeelaan adeemi ta'in bu'aa oomsan beekan buune bu'aa. Namichi harka qalleessichis ani rakkadheen manaa ba'e saanduqa kanammoo asitti argadhe yeroon itti maqu keessaa ba'ee ana ajjeesuuf jennaan waan isaan murteessan goota jedheen isin eegsise isaanin jedhe. Isaan 30 maalotu ati saanduqa kana keessa hin jirtu ta'e akkasumas saanduqi kun waan biraa ta'ee jira ta'e silaa hatuufi ture kun immoo hattuudha du'uu qaba ajjeesi jedhanii murteessanii darban. Hammas namichi maaloo gooftaa koo isaan duubas nama 5 dhufaa jiru yaada isaanii dhaggeeffadhu jedhee cimsee kadhate. Namichis isaan eege. Isaanis dhufan osoo isaan halbeen wallaansoo wal qabanii itti ba'an maal jarana maal taatanii jechuun itti goranii gaafatan. Namichi kunis hiyyummaan manaa baase sun waan ta'e itti himate. Isaanis yaada kana dhaggeeffatani. Kuni atticha kaa kanaaf du'uu qaba ajjeesi jechuun bira darban. Hamma eegaasiif dhumee jira jedhee isa gorra'uuf yeroo halbee sana morma namichaarra kaa'u akkuma tasaa namni tokko itti dhufe. Maal ijoo maal gochaa jirtu maal inni waan isaa jedhanii gaafatan. Namichi saanduqa keessa ciisee nama eeggatu sun otoo ani saanduqa kana keessa ciisee nama eeggadhu dhufee furtuu saanduqa koo kutee natti bane ani silaa naman eegaa ajjeesee wanta inni qabu harkaa fudhachuufini kanaaf isaan ajjeesuuf jechaa jira jedhe. Karaa deemtichis
ati immoo akkamitti saanduqa kana keessa galtee akkamitti halbee kana qabattee ciistee nama eeggattaa jedhee gaafate. Namtichis halbee isaa morma hiyyeessichaa irraa kaasee saanduqicha keessa lixee kunoo akkanattiin ciisa kaa akkanattiin ciisee eeggadha miti jedhee utuu inni agarsiisu kara deemtichis saanduqicha karaa alaa itti cufe. Namicha harka qalleessa sanaanis eegaa miilli keessi haa baasu ittiin jedhe. Namtichi jireenya fooyyeffachuuf qarshii argachuuf biyyaa ba'e jiru sunis lubbuusaa oolfate. Kaayyoo isaa ganamaa itti amanee manaa ba'e. Carraasaa yaallachuuf deemsasaa itti fufe. Namtichi saanduqa sana keessas ciisee nama eeggatu sun ammoo saanduqichuma san keessatti hafe. Wangeelaan adeemi karaa keerra bineensatu jira bakka hunda soogidda nyaachisu suuta sossobanii qabu sangaadida sossobamee gaseeni wanjoo ani isa eeggatu du'a wangeelaan adeemi ta'in bu'aa oomsan beekan buune bu'aa wangeelaan adeemi ta'in bu'aa oomsan beekan buune bu'aa. Egaa obboleettii koo kaayyoo kee galmaan ga'uuf baate waan argite hunduma tuttuqaa hin adeemin. Wanti argamu hundi si fayyadu. Wanta na fayyada jettee yaaddu keessa wanti si miidhu jiraachuu waan danda'uuf wanti hundi nama hin fayyadu. Wanti miidhas qabu waan jiruuf eeggachaa adeemi. Waan amma dhumaatitti na waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Meettaa tuubee laayikii fi sheerii gochuun. Wangeelaan adeemi karaa keerra bineensatu jira bakka hunda soogidda nyaachisu suuta sossobanii qabu sangaadida sossobamee gaseeni wanjoo ani isa eeggatu du'a wangeelaan adeemi ta'in bu'aa oomsan beekan buune bu'aa wangeelaan adeemi ta'in bu'aa oomsan beekan buune bu'aa.